gisee sabni ajjeefamuudhaaf deemu ajandaa waan beeytaniif ajandaa fiddanii akka uummanni sun sagalee hin arkanne gootanii jechuudha. Oromoon as dura akkana taateen beektu. Akkuma norra turetti garbummaadhaan akkuma turrettis ta'us garuu tuutiin ammaa kuniif gochisuu kana isaan ammaa kuniif hedduu tokko waan onnee nama cabsuudha. Kanarratti maal jetta? Hono Oromoon isin mee wallaahi wabillaahi gizee meeqan boo'e suuraa kana ilaali. Oromoon akkanatti akka uummata nafxanyatti teessee kadhattee nyaatteen beektu Oromoon takka Oromoon tiyya salphina kanaaf buuteen beektu. Akka firan qabne akka abbaan qabne akka obboleeyyan qabne takkatti ijoollee Wallaggaa keessa jirtu Oromoo Wallaggaa keessa jirtu cafaqamaa jirti jechuudha. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkifune kabajamtoota fi jalatamtoota keenya ana dhufu bagine gaa nuftan isinin jecha harallee video takka walitti deebineetiin jirra hamma dhumaatiin wajjin tahaa jechuun afeerraa kennaa isinin jedha. Harramoo gaafeef deebii maayikii wajji gooneetiin jirra. Ay maayikii harraba najiitutti argamtee jirti. Bagine gaa nuftan isin jedha maayikii keenya gaafeef deebii xiqqashoo hojii godhuu fi mee hanga dhumaatti nu hordofaa isiniin jenna. Waa'ee dhumaatii uummata keenya kanarratti mee maal jetti maayikii yaada maalii qabdi kan jedhudha. Nu wajjin turaa isiniin jedha. Hayyee maayikii jalqabarratti bagana egaa nufti isiin jecha mee uummata keenya kana akkamitti itti dubbanneetiin akka sagalee ta'anii fi uummata kanaa fi kadhachuu jirra mee xiqqashoo irraan dubbadhu. Asbira isin kadhanneeti kan sagalee taa isin jennu. Isin kadhanne sagalee taa fi kan isin jennu. Yoo gandummaadha gandi tokko yoo arrabsame TikTokiin kun guutuun akka aappii TikTokii fi bitattanii takkatti rabshaa gootan. Isin duba isin eenyu qoy eessa dhuftan? Tole. Gizee sabni ajjeefamu ni dhookattanii gisee sabni ajjeefamuudhaaf deemu ajandaa waan beeytaniif ajandaa fiddanii akka uummanni sun sagalee hin arkanne gootanii jechuudha. Okay maayikii kadhanneetu maayyuu sagalee walii ta'aa hin jirru. Mee yoo rabbi laaffisee namni walii haadha ga'uu isiniin jenna jechuun uummanni biyya takkaa dhumate jechuun uummanni 11 keessaa Oromoo 11 keessaa 11 isiniin jiru nama 11 sanatti fakkaatina kutaadhaan 11 haa jennu malee nuti yeroo kamiyyuu tokko jennee dubbanneetiin jirra. Kanaafuu mee walaa tuffachuu irra walaa dhageenyu isiniin jedha. Viidiyoo kanallee akkuma dhageettanii share like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Okay maayikii gaafiin kiyya kalammataa mee ammoo garamitti osoo deemame jetteetiin yaada uummata kanaaf qooddamee xiqqashoo. Ammoo wanni nuti goonu karaa furmaataati. Yoo dandeenye waan qabnu gargaarree qe'ee isaaniitti isaan deebisu. Qe'ee isaaniitti mana raajigee jaaruufi sinigalee ijoollee mana barumsa dhaabdes karaa mana barumsaa deebisu. Tole maayikitiya hedduu takka galatoomisin jedha. Dhugaa yaada guddaa qabda of keessaa. Yeroo salaalan xiqqoo fakkaata malee keessi kan kee baay'ee guddaadha. Hedduun si bareetiin jira. Galatoomisin jedha. Mee wanti amma deemamaa jiru kana keessaa suuraaleen baay'een ol ba'an hedduu ka garaa namaa balleessu jira. Akkasumas immoo kan dhugaa dubbachuudhaaf onnee namaa cabsan baay'een jira. Mee kanarratti maal jetta? Oromoon as dura akkana taateen beektu. Akkuma norra turetti garbummaadhaan akkuma turrettis ta'us garuu tuutiin ammaa kuniif gochisuu kana isaan ammaa kuniif hedduu tokko waan onnee nama cabsuudha. Kanarratti maal jetta? Hono Oromoon isin mee wallaahi wabillaahi gizee meeqan boo'e suuraa kana ilaali. Oromoon akkanatti akka uummata nafxanyatti teessee kadhattee nyaatteen beektu Oromoon takka Oromoon tiyya salphina kanaaf buuteen beektu. Akka firan qabne akka abbaan qabne akka obboleeyyan qabne takkatti ijoollee Wallaggaa keessa jirtu Oromoo Wallaggaa keessa jirtu cafaqamaa jirti jechuudha. Okay. Okay. Keessumaayyuu
karaa Wallaggaa kanatti baay'ee hammaattee jirti. Wallagga garuu maaliif akkatti hammaatte beektan? Biyya goota, biyya sodaa hin qabne, biyya of duubatti hin deebine waan taateef. Kanaafuu mee wanta akka yoo isiniin jedhu yoo jiraate mee maayik himtaa dubbadhu mee maayik. Jireenyaa miti kan Wallaggaan jiraatu jirtu. Jiruu Wallaggaa keessa Oromoo takkaaf illee hin fidin. Wallaahi wabillaahi jiruu miti. Ijoollee xixiqqoon lafarraa kaate sagalee qawweedhaa dhagaa ka guddattu. Yoo ta guddatte siin guddattu achumatti ajjeefamti. Haati ulfa qabdu achumatti ajjeefamti ulfaa waliin. Wali dhugaa walitti dubbanna bar maallaqa isinii qaba. Waa'ee suuraa kanarraa baay'ee dubbachuus hin barbaadu. Garuu ummanni keenya kun wanta akka wanni nu banne jira. Yeroo tokko osoo waliin hubatiin hojiirratti hiikuuf deemna. Suuraa kana poostii gochuun ummata keenya ummata Oromoodha. Anaaf gammachuu miti. Maaliif silaa ka poostii godhamee kan sagalee tahamee irraa hedduu dubbatamu baay'ee jira waan ta'eef harka caalatti suuraa kana kan poostii godhu Oromoodha. Maayikii maal jetta? Wali dhugaa walitti dubbanna bar maallaqa isinii qabalamaa jira hin beekne bar nuti. Akka namni sagalee hin taane fuutanii TikTok kanarraa amma mee footoo isaa ilaala Oromoo kan poostii godhu. Reedduun Oromoo. Facebook gubbas reedduun Oromoo. Garuu lubbuu nama takkarra lubbuu kumaatama mana tokko keessa nama sagal. Dubartiin ulfa qabdu ulfaa waliin gaafa duutu sani isinitti hin dhaga'amu isin. Oromoon sadaqaa kadhattee akkana nyaata waan nyaattu dhabdee gaafa waan xiqqisho biddeen xiqqoo afaanirra buufattu isinitti hin dhaga'amu isin. Qe'ee isaanirraa saamamanii abbaan keenya lafarra gizee gangalatu haati teenya garaa hidhattee gizee boochuu isinitti hin dhaga'amu isin. Yoomi isin hin dhaga'amu duba. Waan nagaafii na ta'u keessaa tokko nuti Oromoon kutaa 10 kun Oromoo takka ofiin jenna. Garuu duraan zabana wayyaanee san yeroo akkaan ummanni keenya dararamaa ture amma Oromootu nu bulcha xiqqashoo jennee itti gammaduu mallutti hedduu takka du'aa kan jirru ammaadha. Yeroo san ummanni keenya waliigaltee guddaa qaba. Amma garuu baay'ee isaa gargar fagaatee jira. Kutaan tokko miidhame jechuun Oromoon hundi miidhamte jechuudha. Kan hubate biratti. Maayikii warroota Wallaggaa irratti laalaa jiran kanaan mee maal jetta? Oromoo kutaa 11tiin Oromoo tokko ofiin jechaa Oromoon Wallaggaa yoo miidhamu Oromoon keenya kuwwan immootu kan jallisuun mee maal jetta? Yaada yoo qabaatte. Yoomi isin hin dhaga'amu duba Oromummaa yoo waliif hin dirman yoo waliif hin iyyin yoo Arsiin hin madoin yoo Harargeen hin madoin yoo Gujiin Iluun Booranni hin madoin yoo Walloon hin madoin yoo Jimmi hin madoin duba maaliif nuti Oromoodha waliin jennee waliin deemna? Oromoon bara wayyaanii akkanan turre. Oromoon bara wayyaanii sagalee ni qabdi obboleeyyan keenya jaalatanii jibbitanis. Kani koomaandi poostii Harargee keessas Walloo keessas biyya hunda keessa kan naqanii ummata gurraacha afaan isaanii kan beene kana ummanni gaafa Oromoon gaafa san gabbaateeti kan qabsowaa turte. Gabbaateet iyyaa kan turte jechuudha. Bara Abiyyiitii fi barri sun waladda gaafa san yoo Walloo keessaa madaa'en Harargee gabbee fincila kaasa. Arsii gabbaa. Bikkoota wajjuraa gabbaaniiti. Qe'ee isaaniitti bikka isaan jiranitti kan Wallaggaa keessaa dhaamaa jiru Harargeen asii gabbaati. Arsiin asii gabbaate ture bara wayyaanee san. Koomaandi poostiin biyya keessa warra afaan hin beekne gumuus gurraacha fidee gaafa ganna qasanu Oromoon akka sodaattee teessee hin beektu. Oromoon abadan yoo akkam du'aa jirullee ni sodaatama sodaatamuutu ni turre bar ni sodaatamna turre bar Oromoon bara wayyaanee san yoo dhugaa dubbattan ni sodaatamna turre bar amma bar tokko ni sodaatu miti bar akkana xibbaa xibbee nutti taphataa jiran. Ummanni aangoorra jiru minishaan ganda keessa warri feestaala guuru kaamiin nurratti kiisii dhiqataa jirti. Kaamiin hundi jechuudha.
qoomceen hundi arra feestaala isaanii jijjiirtee taakoo uffataa jirtu ummata keenya irratti. Qabeenya ummata keenyaatiin lafa ummata keenya irraa saamuudhaaf ganamaaf galgala ummata keenya ajjeesaa jirti. Lafa Wallaggaa ummata irraa duguuganii dhuunfachuu barbaadaniiti. Duba maaliif ustan isin? Maaliif kan callistan? Maaliif kan callistan? Dhugaa keeti Wallaggaan irraa fudhachuuf hedduu tattafataa jiran ta'us garuu milkaa'an. Walirraa illee kan jal'isan illee tahee turtii booda illee kan dubbatamu tahee Wallaggaa harkan kennatu. Garuu ummanni keenya kun maaliif akka jal'isu? Hanga yoomii akka jal'isu? Eenyuu akka sodaatu? Lubbuu ofii takkatti qofaaf akka jiraatu hanga yoomii akka ta'e na dhiba. Hedduu na dhiba jechuudha. Dhugaa baay'ee nama quuqa. Hundumaafuu mee waliif haa dhageenyu siniin jedha. Maayikii mee yaada dabalataa hoo qabaatti fuufi siniin jedha. Wannummaan teessaniif maal? Bikka jirtu sagalee maaliif hin taane? Ijoollee barnoota dhaabde gama barnoota akka eegalan neetwoorkiin qaban amma maalitti akka jiran hin beekaa cufaadha. Waan na takka hin jiru jechuudha. Neetwoorkii cufanii uummata fixaa jiran lafarra. Silaa arra Harargee keessaa fincila kaastan dhaggeeffadha. Arsii keessaa Walloo keessaa bikka hunda kutaa 10 miti kutaan takka tumamaa jirtimi kutaan 10 immoo akkamitti teessan yoo gaddine waliin haa gaddinu yoo gammanne waliin haa gammannu tokko kooflee tokko gammaduun Oromoo irraa yoomillee ta'u hin tolu isinirraa hin bareedu jechuudha. Diinni Oromootti isin beeka. Cinaan kooflee cinaan dannasee cinaan rakkoo biraakis akkasiin ta'u waliin gadduu qabna. Dhiini ilmaan obboleeyyan keenya dhiiga keenya sinigalee. Duguuggaan isaanii duguuggaa teenya. Madaan isaanii madaa teenya jennee lafa aka'uu qabna jechuudha. Harargee keessa bikka hunda yoo fincila kaastan wallaahi wabillaahi naamana wanni ammarra deemaa jiru hundi irraa dhaabbata. Obboleeyyan qabaachuu isaa. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya turtiin gammaan wajjin gootaniif galatoomaa siniin jecha xumurree jirra. Qophii kennallee hedduu takka naaf galatoomaan siniin jedha. Egaa uummata keenyaaf sagalee ta'uun immootu akkuma itti fufettaa ta'uu siniin jecha. Maayikiin har'a mana kiyyatti argamu keetiif immoo guddaa naaf galatoomii maqaa dhaggeeffattoota kiyyaatiinis sin jedha. Turtii gaarii siniif haa ta'u horaa bulaa deebana baay baay siniin jecha. Warreen like share gochuu dagattanii mootu irra deebi'aa like share godhaa siniin jedha. Hanqinni jiru mootu akkasumas jajjabinni jiru illee yoo jiraate koomentii kaa'uu hin dagatinaa siniin jecha. Bye bye horaa bulaa deebana bye. Dabeenyaa hin ilaalu imaanaan namni nama jaalu isa qofaan kan jannata laalu.